Ayyaanni araarri fi nageenya Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kan waliin ilaallu waaqeffannaa bara waldaa kiristaanaa wajjin deemu raawwachuu isa jedhudha. Tooppikiin kun baay'ee baay'ee barbaachisaadha. Dhoksaan macaafa qulqulluu sirriitti namaa galuuf kana raawwachuu. Kanaaf laata macaafni qulqulluu baroota adda addaaf taatee baroota adda addaa bara san keessa raawwatame irratti hundeeffamee barreeffame jechuudha macaafni. Baroota adda addaa keessatti taateewwan adda addaa baroota san macaafa qulqulluu yeroo dubbisnu barootaaf taatee bara san keessa irratti hundoofnee ta'uu qaba. Waaqeffannaan taatee keessaa tokko waan ta'eef yeroo waaqeffannu bara wajjin deemuu qaba. Waaqeffannaan bara wajjin hin deemne yoo ta'e deemuu yoo baate wanta nuuf raawwatame irra deddeebi'anii ka'achuu ta'a. Kanaaf waaqeffannaan ijoodha. Baroota gurguddoo macaafa qulqulluu keessatti argaman arfan. Akka macaafa qulqulluutti baroota gurguddoo afur. Tokko bara kakuu moofaa, uumamaa haga Miikiyaas jechuun macaafa seera uumamaa kan bara macaafa kakuu moofaa, bara ce'umsaa gara waldaatti ce'an. Wangeelaan arfan yookiin wangeela Maatewos haga hojii ergamtootaa. Keessattuu hojiin ergamtoonni bara ce'umsatti karra barri ittiin ceenu jechuudha. Bara waldaa kiristaanaa Roomee haga mul'ata torbaa. Roomeedha hanga mul'ata torbaa kun bara waldaa kiristaanaa barreeffame. Mul'ata torba irratti waldaan kiristaanaa buutamte. Kanaaf baroota kana bara jireenya bara baraa mul'ata boqonnaa 8 haga 22. Baroota addaa kana keessatti macaafni qulqulluu waan barreeffame baroota kanarratti yommuu dubbisu bara kam waaqeffannaan keenya akka nu jalaa har'a deddeebiin taane baroota gurguddoo macaafa qulqulluudha. Bara kakuu moofaa eebbi Waaqayyoo bara kakuu moofaa keessa hidda dhalootatiin daddarbaa ture. Sanyii Abrahaam kan Yisaaq kan Yaaqoob kan Yisaaq Yaaqoob sanyii san hidda dhalootatiin daddarbe eebbi Waaqayyoo jechuudha. Abdiin keenya immoo lammata dhalachuu Yesuus Kiristoos. Dhalachuu Yesuus Kiristoos eeggachaa turre bara kakuu moofaa keessa ka'anni keenya. Inni ijoon kakuu moofaa kana keessatti bara dhalachuu Yesuus Kiristoos abdiin keenya. Sanyii an daddarbaa ture jechuudha immoo wannoon eebbi Waaqayyoo. Waggaa baay'ee erga addaan citee gara bara ce'umsatti bara Yesuus Kiristoos jechuudha ce'umsi kun. Bara Yesuus Kiristoos biyya lafaarra dhufee lammata dhalatee barsiisaa ture. Eebbi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos simachuu irraa bu'ata. Dhufaatii mootummaa Waaqayyoo abdiin keenya bara kana. Bara Yesuus Kiristoos keessa abdiin namaa inni guddaan dhufaatii mootummaa Waaqayyoo. Mootummaa Waaqayyoo wangeela irratti wangeela Luqaas 16 seerrii fi raajonni bara Luqaas 16 irratti seerrii fi raajonni hanga bara Yohaannis Saamu'eel irraa jalqabee hanga Yohaannis Cuuphaa hamma hafuurri qulqulluu biyya lafaarratti dhufu turan jechuudha. Yesuus Kiristoos ka'an abbaa keenya jedhu kun bara waldaa kiristaanaa bara Phaawulos jechuudha barri waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa ergaa warra Roomee isarraa jalqabe. Eebbi Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos oofu Yesuus Kiristoos irraa lammata dhalachuudhaan hidda dhaloota isa kan Abrahaam kan Yisaaq kan Yaaqoob san jiksee Waaqayyo lammata dhalachuudhaan Yesuus Kiristoos irraa warra dhalatan eebbi Waaqayyoo akka raawwatudha. Hiddicha isa sanyiin deemu san jiksee lammata ijaare mana Abrahaam jiksee isa lammata dhalachuu dhufaatii Yesuus Kiristoos abdiin eegganna jechuudha bara kana. Lammata dhufaatii Yesuus Kiristoos abdiin keenya bara jireenya bara baraa. Bara kana immoo faarfannaa qofa. Rakkoon tokko waan hin jirreef Yesuus Kiristoosiin qaamatti waan wal qunnamnu waan Yesuus Kiristoos wajjin jiraannu wanni takka ka'annaan keenya inni ijoon faarfannaa qofa Waaqayyo jajuu qofa. Laal taata fi bara
waldaa kiristaanaa keessatti raawwatu hubachuu dhabuun rakkoolee gurguddoo lamaan rakkoo eenyummaa waaqayyoo beeku. Amantoonni akka warra Jihoovaa fi amantoonni akka hojii ergamootaa kun rakkoowwan kana wallaalan maal rakkoo eenyummaa lafa bara wajjin bara isa wajjin maal fakkata jedhamee baraaf wajjin deemu la akkuma kana dura isin ibsi. Amantoonni warra hojii ergamootaa bara wajjin deemuu dadhabanii Yesus Kiristoos qofa waan jedhan bara waldaa kiristaanaa eenyummaan hundi aboon hundi aangoon hunda harka Yesus Kiristoositti galfame jechuu wallaalanii kana galfame jechuun immoo Yesus qofaaf sagadaa jechuu akka ta'e wallaala. Akkasumas waldaan warra Jihoovaa bara foon Yesus Kiristoos uffatee gadi qabame. Gadi qabamuu isa wallaalanii bara ce'umsaa Yesus Kiristoos waaqa xiqqaa jedhaniin. Baannan deemaa deebi'eessi bira bara kana kan jedhe Yesus Kiristoos bara ce'umsaa keessatti ergamtootaa gadi bu'ee gonfoo guddinaaf ulfinaa mataarraa akka kaase sagalee waaqayyoo keessatti hin argata. Kanaaf har'a waldaan kana waan wallaalaniif. Eebbi waaqayyoo kamiyyuu kakuu haaraa keessatti yookiin bara waldaa keessatti karaa Yesus Kiristoosiin qofa nuu yaawwata. Efesoon 1:3 kakuu moofaa keessatti eebbi waaqayyoo karaalee hidda dhaloota Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiin raawwata. Kakuu haaraa keessatti eebbi waaqayyoo karaalee Abrahaam, Yisaaq, Yaaqoobiin osoo hin taane Yesus Kiristoos irraa lammatadha jechuu Yuudii, Giriikii homtuu hin jiru jechuudha. Lammata dhalachuu qofti gahaa kakuu haaraa keessatti yaaddeeffattoota keenya lafa. Waaqeffannaa bara ce'umsaa gara waldaa kiristaanaatti ceesisuu dadhabuu waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa har'a waaqeffannaa bara ce'umsaa bara Yesus Kiristoos biyya lafaarra deemee barsiise san gara bara ce'umsaatti jijjiirrachuu dadhabanii baay'ee rakkatu lafa. Isallee waaqeffannaa Maatewos 6:9 egaa yommuu kadhattan isa waaqarra jiraatu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eeggamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasumas immoo lafarratti haa ta'u soora har'aaf boru nu barbaachisu nuu kenni isa jedhu kana bara Yesus Kiristoos biyya lafaarra bara ce'umsaa barsiise kan gara Efesoon 3:4-9 irratti jijjiirrachuu dadhaban achuma turu. Waldaan kiristaanaa har'a Efesoon inni ka'annaan kun garam jijjiirramseeti. Ergaa warra Efesoon 3:4-9 amantiitti jijjiirrame jechuudha. Amantiitti jijjiirrachuu dadhabanii har'allee waldaan kiristaanaa kamiiyyuu doktoriinii seera bulmaataa kamiiyyuu qabu kanarratti xiyyeeffatamu. Waldaa kiristaanaa keessatti ka'annaan Efesoon 3:4-9 kun yommuu ka'atamu waldaa kamiiyyuutti hin argamu. Maaliif sun Iyyasuus Kiristoos waan barreesse. Iyyasuus Kiristoos bara ce'umsaatti bara ce'umsa waldaa gara waldaa ce'een mootummaan waaqayyoo biyya lafaarra hin dhufne gizeessan jaalalli waaqayyoo lafarratti hin taane har'a hoo jaalalli waaqayyoo lafarratti mootummaan waaqayyoo fi isa amantiitti kan ofii go'achuutti dadhaban laale egaa immoo Phaawulos maal ta'e Efesos 3:4-9 irratti egaa waa'ee kanaaf jilbiiffadheen abbaa kadha jedhe sanyii waaqa keessa jiraatuuf sanyiin lafarra jiraatu hundumtuu isaan waamamu waa'ee namummaa kiyya keessaaf immoo abbaan akka ba'aamummaa isaatti karaa hafuuratiin humnaan guutamudha. Karaa hafuuratiin humnaan guutamu 17 irratti Kiristoos amantiin garaa kiyya keessa akka buufatu jaalalatti hundaafundee akka godhatu na kaata kooti jedha. Yesus Kiristoos jechi sagalichi jechichi lammata Yesus Kiristoos irraa alachuu har'a mootummaa waaqayyoo biyya lafaa irratti waamnu biyya lafaa oduun ta'in isa san kan ofii laphee keessatti jaalala waaqayyoo raawwachuu malee inni sun nu raawwatamee jira. Har'a waldaan kiristaanaa Ortodoksii mulu wangee guutuu wangeela makaana Yesuus hundi isaaniitu kana kadhatu. Waldoonni an amma yommuun kana barsiisu an doktoriinii yookiin waldaa warra piroostaantii keessattuu waldaa warra makaana Yesuus seerri bulmaata isaanii seera kami gaafa irraa akka ta'e waaqayyollee natti himee ture anillee akka sagalee waaqayyootti garuu argalattii kanatti isaan iyyuu hin ceene waldaan kiristaanaa sirritti maalummaa waaqayyoo eenyummaa waaqayyoo sirritti hubachuun kallattii kana isa
Efesoon irratti Phaawulos barsiise kanatti ce'uu akka qabu. Jala mureessinitti hima. Inni kun dirqama. Waa'ee namummaa warri Waaqayyoof qulqullaa'an jechuun dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka gadi fagaatu, hammam akka gadi fagaatu hubachuu akka dandeessan. Jaalalli Kiristoos safara beekumsa bira dabarsu guutumatti amma Waaqayyo bira geessa. Kanarra kan hubachuu. Waldaan kiristaanaa kan ka'achuu qabdudha. Mootummaa Waaqayyoo isa nu raawwate, isa gizee bara Yesuus Kiristoos barsiisu san hin raawwanne gizee sanitti gara biyya lafaa dhufne, bara ce'umsate, gara mootummaa Waaqayyootti bara Yesuus Kiristoos barsiisu garaachisanitti ceesisu. Har'a hoo bara waldaa kiristaanaa ergaa warra Roometirraa qabee macaafa qulqulluu keessatti ka'anni mootummaa Waaqayyoo biyya lafaa irratti waamu kun Maatewos 5:7 kun mee ergaa warra Roometiin asitti macaafa qulqulluu keessa iddoo tokkottuu hin barreeffanne. Phaawulos iddoo tokkottuu hin ka'anne. Sababni isaa nu raawwate ergaa warra Roometirraa qabee Iyyasuus Kiristoos wanni ka'ateef gizee san nu raawwatamne. Kanaaf yaa waldaa kiristaanaa har'a isinin gorsaa. Ani nama dadhabaadha. Garuu dhoksaawwan Waaqayyoo baga uumaa waan kadhuuf Waaqayyo waan hin jilbeeffanne dhoksaa hedduu natti ibsa. Kanaaf waldaa kiristaanaa har'a naan tacha'uu yookiin mormii oduu hin ta'in ani wannan beeku sin gorsan beeku hanga danda'e waanan barsiisuu barbaadeef nuu isinin ga'a. Ka'anni keecha. Phaawulos ergaa warra Phaawulos gara Efesoon barreesse Efesos 3:4-9 kana sirriitti isinii kadhaa isatti guddachuuf har'a waldaan kiristaanaa baruma baraan mootummaa Waaqayyoo gara biyya lafaa irratti ka'achuu oduu hin ta'in biyya lafaa irratti har'a waan nu raawwatee an ka'achuu qabnu isa kana waan ta'eef yaa waldaa kiristaanaa yaa waldaa warra makaanii ciim ija jabaa ka'ata kanatti ciim ka'ata kana saba kee barsiisi isa Efesoon 4:9 kan inni sun immoo Maatewos 6:3 kun nu raawwatee jira daawwadha. Inni waan raawwate irra deddeebinee ka'achuun dogoggora qabdan har'a dogoggora qabdan jechuu kiyya oduu hin ta'in warra wanna nu raawwate irra deddeebinee ka'anna oduu hin ta'in isa nu raawwanne nama kamiiyyuu Yesuus Kiristoos irraa sagalichi jechichi dhoksaasaa hammam akka gadi fagaatu hammam akka mul'atu isa Phaawulositti mul'ate sun isa ka'achuu qabna jechuudha. Look barri kakuu moofaa garamitti jijjiirame bara ce'umsatti. Eebbi Waaqayyoo bara kakuu ce'umsaa kun kallattumaan barri Yesuus bara Phaawulositti jijjiirame. Kallattumaan eebbi kun kallattii kanatti hin ta'u. Bara waldaa kiristaanaa kan isa ka'ata bara waldaa kiristaanaa kan har'a ka'achuu qabna waan ta'eef yaa saba Waaqayyoo hundi keessa isa kanarratti xiyyeeffannoo gootanii ka'ata kan akka ka'anni kun jireenya keenya keessatti murteessaa waan ta'eef yaa dhaggeeffattoota keenya isiniin gorsaa kanarratti sirriitti wangeela dubbisa isa toophikii kan sirriitti akka nuu galu Waaqayyo nu haa gargaaru. Uumaan bantii waaqaaf lafaa kan ta'e jaalatamaaf kabajamaa qulqulluu inni dhageenye kana akka nu eebbisu nu eebbisi jaalalli isaa isa beekumsa namaa bira dabarsu. Kana jechuun beekumsa namaa bira dabarsa jechuun namni wanna beeku haga beeku hojjeta. Fakkeenyaaf dhaalaga abbaa yoo fu'an maateeriyaalii irraa hojjetamu hundumaa hin beeka safaree beeka beekumsa namaatiin hojjetame waan ta'eef garuu inni sanaan muusin galaana diimaa addaan kuute beekumsa namaatiin maaliin akka addaan kuute maalirraa akka hojjetame hin beekamu. Kanaaf Waaqayyo beekumsa keenyaa ol sagalee Waaqayyoo beekumsa keenyaa ol akkamitti akka inni hojjetu maal akka ta'e akkamitti laga addaan kuutu namni giddibiidhaan maalirraa simintoo maal akka fayyadamee beekama beekumsa namaatiin garuu kan Waaqayyoo isaan jala waan ta'eef kadhata kan yaa Waaqayyo kadhata mootummaa Waaqayyoo biyya lafaarra dhufe kan deddeebinee ka'achuu oduu hin ta'in isa nuti har'a Efesoon kadhata warra waldaa kiristaanaa keessa akka kadhan Waaqayyo nu haa gargaaru eegala. Waa'ee kanaaf jilbeeffadheen abbaa kadha jedha. Sanyii Waaqa keessa jiraatuuf sanyii lafarra jiraatu isumaa waamamu. Waa'ee namummaa kiyya keessaaf abbaan karaa hafuuraatiin humnaan guutamuu akka nuuf kennu. Kiristoos amantiin garaa keenya keessa akka buufatu. Kiristoos jechuun sagalee jechicha jechuu akka jaalalatti hundaaf hundee nu keessatti jaalala hundaaf hundee akka qo'atu nu keessatti dhoksaa warra Waaqayyoof qulqullaa'an hunda wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu hammam akka dheeratu hammam akka gadi fagaatu
akka hubachuu dandeessan. Jaalalli Kiristoos safara beekumsaa biroo dabarsu beektanii